Ilubabor, 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 Fardi Bora, Jason Fachuma Kora. Akkuma beekamu fincaan soor guddichi akkasumaan nu badhaase wanti akkas miidhagu kun iddootti qalbiin namaallee boqotaa argatu iddoo bareedaa iddoo hawwataa kana akkasuma beektan iddoon kun miidhagaadhaaf hawwataa bareedaa uumaan kan nu badhaase kana akkasitti illee bifuma isaa yoo ilaalte illee sammuun kee boqonnaa kan argatu soor fincaa guddicha bareedaadha uumaan kan nu badhaasedha akkasumallee jaalalleewwan namoonni wal jaallatan yookaan paartii garaagaraatiin dhufanii bakka kanatti sammuun isaanii haaromee galu jechuudha. Kanaaf iddoon kun namoonni hundumtuu asitti yoo affeerame baay'ee bareedaa ta'uu isaarraan kan ka'e akkuma isin amma ilaalaa jirtan baay'ee miidhaga jechuudha. Kanaafuu namoonni hundumtuu as dhufee asitti akka inni bohaaru sammuun isaallee boqonnaa akka argatu qalbii isaa iddoo tokkotti sassaabee akka inni itti bohaaru isin affeeruun barbaada. Kottaa sooriin daawwadhaa. Thank you so much. Kanin jiraadhu godina Obboboraa magaalaa Mattuuti. Iddoo biraarraas dhufanii akka daawwatanuuf mee waan dabarsitoo qabaatti dhaamsa kee dabarfadhu. Iddoo bashannanaa beekamaa kan ta'e godina Obboboraa keessa Soor Faafaatee kan jedhamu uummanni baree uummatatti dabarsee akka dhufee daawwatu waliin taanee misooma godina Obboboraa akka misoomsinu hawwii kooti galatooma. Ayyee galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan argamnu akkuma beekamu akkuma mul'atu kana Soor Faafaatee aanaa Bachootti kan argamudha. Kottaa daawwadhaa iddoochi baay'ee iddoo hawwataadha. Sammuu keessan kottaa asitti firii godhadhaa. Kottaa maatii keessanii wajjin hiriyoota keessanii wajjin isiniin jedha. Galatooma. Hordoftoota keenya akkam fayyaa jirtu jecha har'a kan argamnu Iluu Abbaaboor aanaa Bachoo Soor Faafaatee iddoo Soor Faafaateetti argamna jechuudha. Asumaan keessummaa keenya har'aa kan taate ani maqaan koo Muniraa Abduun jedhama. Asti argamee carraa kana argadhee keessummaa keessan ta'ee na hirmaachisuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Haa ta'u atillee galatoomi. Har'aatti kan asitti argamtee fi Soor Faafaatee daawwachuu dhufteeti kan ani hubadhutti. Iski Soor Faafaatee kun iddoo itti argamu kaasiitii maal akka ta'e hordoftoota keenyaaf asumaan nuuf ibsi. Dhugaadha Iluu Abbaaboraa qabeenya baay'ee bareedaa kana fakkaatu qabdi. Kana arguudhaafis immoo baay'ee gammachuu guddaatu irratti dhaga'ame. Injifannoo baay'ee keessa dabarreetu kan inni dhufnee as ilaallee jechuudha. Kanatti aansuudhaani Soor Faafaatee yeroo jennu beekaan bakka jannatuma lafarraati kan inni natti fakkaatu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa asii ilaalame. Waaw jannata lafarraa jettu ganama miseejiin tokko na qabee ture jannata lafarraa arguu barbaadde Bachoo kottu naan jedhe ture tokko sila ganama asumaanii baay'ee nama tola baay'ee akka gammaddetti ibsaa jirta dhaamsa qabdoo jiraate hordoftoota keenyaaf. Dhaamsi ani qabu Iluu Abbaaboor magariituu bareedduu koo akka kanatti faayamtee qabeenya uumamaan faayamtee bareedduu kana hundi keessanillee amma isinii danda'ameen dhuftanii akka daawwattan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo uummanni Bachoos immoo malatti jaalalaati. Jannata lafarraa yeroo isiniin jedhu hundumaan isan ibsu dhugaa dubbachuuf taanaan gammachuu guddaa irratti dhaga'ama. Dachaadha bakka akka bishaan gadi yaa'u kanaati gammachuun kan koo dhugaa sitti muuf taanaan. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu dhuftanii daawwattanii kana ilaaltanii itti bohaartanii sammuu keessan fireeshitti gootanii akkasiin kana sachumaanis immoo itti wal jajjabeessinee kana akka guddifannu isiniin jedha. Kanaafiyyuu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Meegaa amma eessatti argamtaa maqaa kee jalqaba nu ibsitii iddoon kun maal akka ta'ee fi maaliin akka beekamu yoom akka dhufte mee nu ibsi. Maqaan koo akkuma beekamu Lalisaa Barraan jedhama. Bakki kun Soor Faafaatee jedhama. Magaalaa Bachoorraa xinnoo masee gaddeemeeti kan argamu. Ayyee Lalisaa amma kan asitti arginu namoota baay'eedha. Soor kunis baay'ee bareedaadha. Mee Faafaatee kana akkamiin ibsitan? Faafaatee kana dhugaa dubbachuu fi jecha ittiin ibsuu hin qabu. Miidhagina addunyaa kan ta'e Soor Faafaatee baay'ee bakka jechuun kana duwwaa osoo hin taane Iluu Abbaaboor qabeenya uumamaatiin badhaatu darbee bosona yaayyoo kan akka Soor Faafaatee wannoleen garaagaraa nama bashannansiisanuu fi kan numti bakka adda addaa akkasitti argaman baay'ee waan nama gammachiisudha. As dhufuu kooti baay'ee gammadeera. Akkasi dhufee hawaasa keessatti dhufee hawaasa waliin akka kanatti wal arguu kooti guddaa na gammachiiseera jechuun barbaada. Ayyee Lalisaa ati hiriyoota kee waliin dhuftee moo hiriyaa kee waliin dhuftee moo maatii waliin dhuftee asitti argamtame? Ani kan hin dhufe hiriyoota koo waliin jechuudha. Ijoollee baay'ee jamaadhaan dhufne
baay'ee kan itti argamne jechuudha. Asitti simannaa jirru fuudhannis guddaan nu gammachiiseera. Waan baay'ee nutti toludha. Hiriyaa koo duwwaa osoo hin taane kan akka waajjira duukaa baay'eedha bakka namoonni dhufan. Baay'ee hedduu namatti tola. Kan asitti argamtaniif mee maaliifi? Miidhaginni inni qabuu fi hawwataan isaa adda isa ta'eef lafa biraa iddoo naquu dhiisee itti kan hin dhufeen as jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii mee dhaamsa dhuma irratti dhaamsa dabarfattu yoo qabaatte carraansii kenna. Dhufanii soorfaa faatee kana akka daawwatanii fi miidhagina uumamaan badhaate kana kan namtolchees nama gechisiifne waan baay'ee nama ajaa'ibuudha dhufanii hundumtuu akka daawwataniif akka itti bohaaranii jechuun barbaada. Galatoomii hedduu galatoomii ayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan nuti argamnu faafaatee bakka seenaa iddoo hawwataa baay'ee bareedaa jirra kottaa daawwadhaa isiniin jenna. Ilubbaa boor fardi boora ajjeesaan faajjatoora boora malee yaamanii yaa kiilolee sirbi malee.